Mariin biyyoolessaa walitti dhufeenya uummataa fi mootummaa fooyyessuun yaadni siyaasaa haaraan kan itti ijaaramudha jedhan Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Araayaa. Komishinichi sadarkaa naannoo Oromiyaatti qaamolee ajandaa sassaabuu fi hirmaattota marichaa adda baasuu keessatti gahee qabaniif magaalaa Adaamaatti leenjii kennaa jira. Leenjicha irratti abbootii amantaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Araayaa mariin biyyoolessaa kun hirmaachisaa fi hundaa hammataa akka ta'uuf gaheen qindeessitoota olaanaa ta'uu ibsaniiru. በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካና የሐሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ ልዩነትና ለመግባባት የሚታይ መሆኑ ይታወቃል። ይህም በሀገራችን ለሚታዩ በርካታ ችግሮች akka Itoophiyaatti hooggantoonni siyaasaa fi yaada jiran akkasumas kutaalee hawaasaa gidduutti yaadota ijoo biyyoolessaa irratti garaagarummaa yaadaa fi waliigaluu dhabuun kan mul'atu ta'uu ni beekama. Kunis akka biyyattiitti rakkoolee mul'ataniif ka'umsa ta'eera. Garaagarummaa kana hiikuuf ammoo komishinichi hundaa'eera. Marii biyyoolessaa gaggeessinu hawaasa garaagaraa jidduutti akkasumas walitti dhufeenya mootummaa fi uummata gidduu jiru fooyyessuuf sirna siyaasaa haaraa wal amantaan itti mirkanaa'e uumuuf haala danda'amuun mariin akka gaggeeffamuuf sirna diriirsuu akkasumas galmoota gurguddoo biyyaalessaa milkeessuufidha. Rakkoolee yeroo ammaa marii biyyoolessaa keessatti mul'achaa jiran hiikuun uummataa fi mootummaa gidduutti wal amantaa uumuun sirna siyaasaa haaraan akka ijaaramus himaniiru. የምናካሂደው ሀገራዊ ምክክር በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት የማሻሻል marii biyyoolessaa gaggeessinu hawaasa garaagaraa jidduutti akkasumas walitti dhufeenya mootummaa fi uummata jidduutti jiruuf fooyyessuuf sirna siyaasaa haaraa wal amantaan itti mirkanaa'e uumuuf haala danda'amutti mariin akka gaggeeffamu sirna diriirsuu akkasumas galmoota gurguddoo biyyaalessaa milkeessuufidha. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin nageenya waaraa akka biyyattii hawwinuu galmaan gahuuf hojiileen komishinichi hanga ammaatti hojjechaa jiru jajjabeessaa jedhaniiru. Keessattuu wal dhabdeewwan jiran furuun nagaa fi misoomni waaraan biyyattii akka jiraatu tattaaffiin inni taasisaa jiru waan jajjabeeffamuu qabudha jedhaniiru. Akkuma nuti dhimmamnee mana keessaa rabbii keenya kadhannee yaa rabbi nagee biyyaa nu buusii jennee kadhannutti yeroo rabbi nu dhageerra jirra na fakkaata. Biyyi wal mari'atee osoo mariidhaan nageenyi biyyaa hafuramu ta'e silaa taateen Tigraay fi Itoophiyaa irra taateessan nutti taatu ture. Yeroo hunda mariin osoo jiraate rakkoo amma keessa jiru kana keessatti hinkuufnu turre. Maaliif mariin bu'uura waa hundaati. Waa hojjetuutifis ta'ee wama hunda irrattuu barbaachisaan mariidha jechuudha. Eega mari'atan boodaan rakkoon takka uumamu ta'e. Mariin barbaachisummaan isaa waa wal nama gaafachiisuu miti. Bu'aallee qaba jechuudha. Biyya teenyaafis bu'aa qaba. Hawaasafis bu'aa qaba deebi'ee diinagdee keenyaafillee bu'aa qaba jechuudha. Komishinii Marii Biyyoolessaa Itoophiyaatti qindeessaa qabiinsa komii fi dursaa garee foo'insaa hirmaattota Oromiyaa obbo Buzuna Asaffaa kaayyoon fi galmi guddaan Komishinii Marii Biyyaalessaa yaadota wal dhabdee hawaasaa ijoo ta'an adda baasuun ka'umsi isaa maaliin yaada jedhu xiinxaluun qaamolee kunniin akka mari'atan haala mijeessudha jedhan. Dura adeemsa adda addaatiin furuun yaalamee ture. karaa waraananis yaalamee ture karaa jijjiirama siyaasatiinis yaalamee ture haa ta'u malee hanga barbaadamu nagaa barbaadu fiduuf biyya cimtuu hariiroon sabaaf sablammii ishii hawaasummaa ishii gidduu jiru cimaa kan ta'eef siyaasni ishii tasgabbaa'aa ta'e achirraayis ka'ee diinagdeen ishii bu'uura gaarii irratti kan hundaa'e ijaaruun rakkisaa ta'ee dhufee jira. Mootummaan nama biyya gaggeessaa jiru kun akka biyyaatti dhimmooleen irratti waliin galin jira. Dhimmoolee kana irratti waliin galle kana qaamoleen dhimmi ilaalu hundu lammiin Itoophiyaa fi qaamoleen jarmiiwwan adda addaas irratti mari'atanii haala waliigaltee itti uumuu danda'an irratti carraan uumamuu qaba. Amantaa jedhu waan godhate Komishinii Marii Biyyoolessaa kun akka uumamu carraa banee jira. Kanaaf barbaachisummaan komishinii kana haala keessattuu nagaa fi hariiroo wal qunnamtii hawaasummaa biyyattiin kun qabdu wal qabatee baay'ee murteessaaf baay'ee barbaachisaadha jedhamee yaadama.
mariin kun akka milkaa'uuf qaamoleen hawaasaa hundi tumsuu akka qabanis dhaaman.